Wah, asirratti sirba ho'aadha. Sirba baay'ee namatti toludha jechuun yeroo takka takka baay'ee miira keessa nama galcha baay'ee. Ashamaa jaalatamtootaa fi hordoftoota Abdii Shoo jalatti argamtaan jirtu bakki jiraattanii dhiifama guddaa isin jalaa badee ture. Turtii yeroo dheeraadhaan booda walitti deebinee jirra. Kanaaf sababa adda addaatiin xiqqoosii fagaannee turre amma walitti deebinee jirra. Wal jalaan bannoo akkuma kanaan dura hojii babbareedaa isinii qabadhaa isiniif dabarsaa turetti akkasumas san caala fooyyessuudhaan qophii adda ta'e tokkoon isinii dhufe. Innis maal yoo ta'an weellisaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa Fayyisaa Furii ammas weelluu bareedduu akka qabatee as nu bahee jirachaadha. Weelluun kunis daqiiqaa muraasaan booda kan gadhiifame. Isa san weelluu akkamitti jedhu immoo nu akkuma duraanitti reakshin waliin goonaa jechaadha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka jaalattan abdii qabaatti akka nu wajjin daawwattan abdii qaba jechaadha. Viidiyoo kun viidiyoo akkamii jechuun keessanis hin oolu. Viidiyoo kana anis hin laallee kan wajjin laallee yaada itti kennaa deemu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana Vision Entertainment irra gadhiifame. Isa kana mee kan wajjin ilaallee yaada itti kennaa deemna jechaadha. Viidiyoo kana viidiyoo bareedaadha. Akka laaletti viidiyoo baay'ee namatti toludha. Mee isa kana wajjumaan react godhaa deemna. Haga dhumaatti na wajjin akka daawwattan asumaan isin affeeree jira jechaadha. Gara viidiyoo. Fayyisaa Furii Fannoo. Mata dureen isaa Fannoo. Waaw. Mira. Sirba wow. Sirba addaati. Sirba wow. Bakka kana dhaabnee yaada itti kennaa deemnaa jechaadha. Viidiyoo sirbi kun kan itti waraabame akkana fakkaatutti biyya keessatti haalli uffannaa fi haalli bakkeen itti waraabames haala dansaa namatti toluudha. Akka nama tokkotti baay'ee natti tolee jira jechaadha. Hedduu bakkeen itti waraabames biyya Oromiyaa biyyuma keenyatti waraabame jechaadha. Biyyatti kan waraabamedha jechuudha. Hedduu namatti tola. Haalli uffannaa aadaas akkasuma baay'ee bareedaadha. Sagalee kwaalitiin haalli baay'ee baay'eera. Haala namatti tolu jechaadha. Akkanumatti react itti godhaa deemna. Na wajjin fufa. Ramadan. Yaada itti kennaa deemna. Sirbi sirba aadaati. Sirba aadaati san keessattis waan aadaa ibsaa waa'ee sabaa ibsaa jechuudha. Waaw Fayyisaa Furii akkuma beektan weellisaa cimaa fi jaalatamaa uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa qabudha. Hojiin innis ittiin as nu bahee hojii bareedaadha. Ani mataa kiyyaan jaaladheera baay'ee natti tolee jira. Isin yaadaa fi qeeqa qabdan koomentiidhaan kaa'uu qabdanii yaada qabdan koomentiidhaan ibsachuu dandeettan jechaadha. Hayyee itti fuuna. Asittis dhaabnee
Shubbistoonnis jechuun warroonni si jalaa qaban warroonni shubbisanis sagalee yoo jettan uffannaan ittiin shubbisanis miidhagaadha. Hedduu natti tolee jira. Wanta irraa qeeqan takka hin qabu jechaadha. Mee hanga dhumaatti haa daawwannu. Uffata aadaa Baalee holqa Soofumar arguutti Oromiyaa bal'oo keessatti waraabame jechaadha. Asirratti sirba ho'aadha. Sirba baay'ee namatti toludha jechuun yeroo takka baay'ee miira keessa nama galcha. Baay'ee namatti tola. Sirba aadaa naannoo Baaleeti. Hedduu jaaladhee jira. Hedduu namatti tola. Bifa bareedaadhaan hojjetamee jira. Vision Entertainment akkuma kanaan beektan duraan beeksanitti jechuudha. Waan babbareedaa uummata biraan gahaa jira. Ammas uummata biraan gahu jira. Haa galatoomii jecha viidiyoo babbareedaa dhiyeessaa jira, gadhiisaa jira. Kanaafuu galatoomii jecha itti haafofnu. Asirratti mee amma asirratti maal laalla? Oromiyaa bal'oo haala bareedduudha isin duraanumayyuu jechuudha. Haala namatti toluun waraabamee jira jechaadha. Ani akka mataa kiyya baay'ee jaaladhee jira. Let's go. Hayyo. Akkana. Waan bareedduu dhaan as ba'ee jira. Wow. Salmate. Wow. Elu ada.
hin jaalattan jedhee abdii qaba. Okey, jaalatamtootaa fi hordoftoota Abdii Shootuu wajjin daawwannee kana fakkaataa isinis hin jaalattan jedhee abdii qaba. Weelluu bareedduudha Fayyisaa Furii, weelluu ajaa'ibsiisaa bareedduudhaan nu biraan gahee jira, qilleensarra gahee jira jechaadha. Muuziqaa kanas isinis hin jaalattan jedhee abdii qaba. Weelluu hedduu namatti tolu, nama bohaarsuu uffata aadaa Baaleetti miidhagsee as bahee jira. Aadaa Baaleettiin jechuudha. Sirba seenaati. Sirba seenaa kana isinis hin jaalattan jedhee yaada. Seenaa Baalees barachuu barbaadan as keessa laaluu hin dandeettan jechaadha. Warroonni qaamaanis deemtanii laaluu barbaadan jechaadha. Uumamoota Baalee jechuudha. Qaamaanis warroonni biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtanis akka ajaa'ibaatti deemtanii daawwattanii qabeenya Oromiyaa keessa jiran jechuudha. Daawwattanii akka itti gammaddan abdii qaba jechuudha. Asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota koo weellistoonni Oromoo yeroo ammaatti wantoota weelluu babbareedaadhaan as bahaa jiranii weelluu hedduu namatti toluudha as bahuu jiru jechuudha. Yeroo ammaatti weellistoota sana immoo akkamitti simannaa nuti gama keenyaan isaanis ifaajii isaanii kana bu'aa tokko jechuun namni waan tokko itti hojjetu bu'aa uummati qollaataatu argachuu barbaada jechaadha. Mee nutis weellistoota keenya warroota yuutuubii qabaniin jechuudha. Yuutuubii isaanii sarchi goonee weellistoota kana haa jajjabeessinu. Warroon ammoo yuutuubii hin qabne yuutuubii namaarratti gadhiifatan jechaadha. Akkasuma mara isaaniitu haa jajjabeessinu. Weellistoota Oromoo tanii bira dhaabbannee haa jajjabeessinu jecha. Dhaamsa kiyya asumaan xumura jechuudha. Sagantaa kana haga xumuraatti obsitanii nu dhageeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jecha. Warroonni chaayinal kiyya kanaaf haaraa taatan ammoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa isin jecha. Warroonni maatii kiyya taatan ammoo laayik, sheer godhaa. Uummata biraan gaggahaa yuutuubii kana guddisaa isin jecha. Yuutuubiin kun gara fuulduraatti wantoota kana diran jechuudha. Uummata biraan wanta uummanni irraa baratee itti gammadu tokko isin biraan gahaa jecha gara fuulduraatti. Hanga sanii garuu yuutuubiin kun guddachuu qabaa, jajjabeeffamuu qabna jechaadha. Dogongora qabnuu fi wantoota irra jajjabeeffamuu qabnu hundaa koomentiidhaan keessanii yaada keessan nuti ammoo isinii deebisna jechaadha. Warroonni hanga ani qilleensa irraa badee turetti na gaggaafataa jirtan galatoomaa isin jecha. Asumaanuu guddaa galatoomaa anis ima jira jechuudha. Haala tokko tokkoof yeroo tokko akkasitti qilleensa irraa baduu kiyyaaf osoo beeksisiin qilleensa irraa baduu kiyyaaf guddaa dhiifama isin jecha. Amma galata Rabbii walitti deebinee irraa wal jalaan banna jechuudha. Kanaafuu haga sagantaa biraatiin waan bareedaa waan biraatiin qabannee walitti deebinutti nagaa keessan turaa isin jecha.